Kaawunsiliin tokkummaa amantoota Wangeelaa Itoophiyaa ergaa hatattamaa yookaan akeekkachiisaa hatattamaa dabarsee jira. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u jechaa namoonni namummaan isinitti dhaga'amu sagalee kana yookaan viidiyoo kana qaama dhimmi isaa ilaallatu bira akka ga'uu fi gahee keenya haa baanu. Dhimma kana kan furuu danda'u mootummaa qofadha. Naaf dhufee Yesuus gara kooyi, situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi. Obboleessi haadha kana riikaardi gootee tiiktaakii irratti gadhiiste hojii gaarii hojjette waaqayyo guddaa si yaabbisu jechuun jaalladha. Ergaan asiif qabu immoo adaraa kee haadha kanaaf akkaawuntii baniitii poosti godhii fi namoonni gargaaranii achi koo qabdi. Ijoollee lama baattee karaatti baattee kadhachaa jirti. Rakkina kana keessatti eessee iyyuu faarfannaa faarfatti. Baay'een gadde viidiyoo ishee ilaale kanaaf akka gargaaramtu godhi namoonni itti dhiyeenyan. Yoo shama akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundatti niif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Kaawunsiliin tokkummaa amantoota Wangeelaa Itoophiyaa ergaa hatattamaa dabarsee jira. Kaawunsiliin tokkummaa amantoota Wangeelaa Itoophiyaa ergaa hatattamaa yookaan akeekkachiisaa hatattamaa dabarsee jira. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u jechaa qarshii namootaa goyyomsuuf waliin dha'uudhaanii maqaan isaa alaan kan dhaamu dhaabbati oduu Aljeeziraa dabalatee dookumentiin addunyaa guutuudhaaf kan seenesseef gabaasee raajii sobduun Robert Aangel yookaan raajii Aangel affeeramuudhaan gidduu kanaa magaalaa Finfinnee seenuun isaa maddeen garaagaraa irraa hubachuu dandeenya jirra. Kanaaf iyyuu miseensonni kaawunsilichaa taatan hunduu tokkummaan amantootaa fi ministiriiwwan garaagaraa akkasumas miseensonni dhaabbatichaa hunduu barsiisa sobaa karaa nama kanaa ta'uu fi shaakala sobaa inni godhu hunda irraa akka of eegdanii fi hoolota akka oolchitan jabeessinee isin akeekkachiisna. Waa'ee dhufaatii nama kanaa fi tajaajila inni geggeessuuf jedhus waajjirri kaawunsilii tokkummaa amantoota Wangeelaa Itoophiyaa kan hin beeknee fi kan isa bakka hin buune ta'uu beeksisuu jaallanna. Namoonni namummaan isinitti dhaga'amu sagalee kana yookaan viidiyoo kana qaama dhimmi isaa ilaallatu bira akka ga'uu fi gahee keenya haa baanu. Dhimma kana kan furuu danda'u mootummaa qofadha. Ministeera Fayyaa Biyyaalessaa, Biiroo Fayyaa Oromiyaa namni kamuu bifa dandeen maxxansa kana yookaan sagalee kana sheer gochuudhaan uummata miidhamaa jiruuf haa qaqqabu. Ogeessonni fayyaa qaamota armaan olii waliin walitti dhufeenya qabdan ammoo bifa dandeessaniin yaada kanaa afaaniin sabaa kanaa ta'uudhaaf hubachiisuu yaala. Waan Oromoon Wallaggaa keessa jiru guyyoota 5 darban tajaajila tola ooltummaa waldaa Hakiimota Oromootiin bakka buunee gara godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi aanaa Qondaalaa keessatti hospitaala Beegii, buufata fayyaa Beegii, buufata fayyaa Gabaa Dafinoo, buufata fayyaa Liqitii fi buufata fayyaa Kobor keessatti deeggarsa yaalii barumsa fayyaa kennuu fi rakkoolee jiran adda baasuu irratti hojii guddaa garee waliin deemne wajjin hojjennee baay'ee leenjii hojii nama boonsudha. Wanti achitti argine dhukkubni busaa, hanqinni qoricha busaa, dhiyeessiin mana yaalaaf barbaachisu tasuma dhibuun, hanqinni nyaataa, rakkoon geejjibaa, meeshaalee laaboraatoorii fi kan kana fakkaatan dhugumaa wanti akkasii jira jedhamee amanuuf baay'ee waan ulfaatu ija keenyaan arginee jirra. Uummanni baay'ee rakkoo hamaa keessa jira. Maatii guutuun dhumaa jira. Waan argine kana ragaalee garaagaraa qabannee dhufnee kana adaraa isin dhageetti qabdu nuuf iyyaa dabarsaa nuun jedhu. Nuyi gareen deemnee bakka buunee adaraa uummataa aanaa Beegiif Qondaalaa imimmaansaa buusee isinitti dhaammatee isinitti saba bal'aa kanatti dabarsinee jirra. Adaraa karaa dandeessaniin gurra hundumaa kana ga'utti iyyaa fi gama danda'amu hundaan. Abbaa baaraanis gatame yommuun firaaf lammiinis jibbame situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi, situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi. Anaaf dhiikoo kutatee ofirraa gattaa'e utuumaan boo'u ansiif jiraana jettee anarraan baate miimmaan koo anarraatte yommuun abbaa baaraanis gatame. Yommuun firaaf lammiinis jibbame situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi, situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi. Isaatellaa fuutee dura taasista
Bakasuu guutuu nama baachista. Bakasuu guutuu nama baachista. Maleessa jira kan akka keeti. Ittees madaalli sin qabdu ati. Ittees madaalli sin qabdu ati. Yommuun abbaa baraanis gatame. Yommuun firaaf lammiinis jibbame. Situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi. Situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi. Yommuun abbaa baraanis gatame. Yommuun firaaf lammiinis jibbame. Situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi. Situu naaf dhufee Yesuus gara kooyi. Akkam jirtu nagaa keessanii obboleettii kana baay'een keessan miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo ishee argitaniittu utuu isheen daandii irra teessee faarfattu jechuudha. Obboleettiin kun Dinqii Abdataa jedhamti. Gimbii naannoo Gambeelitti kan dhalatte yoo ta'u abbaan warraa ishee waggaa tokko dura Yuubdootti irraa ajjeefamee otoo hojii qonnaa hojjetee mucaasaa guddifatu jechuudha. Jireenya baay'ee nama gaddisiisu keessadha kan isheen jirtu. Har'aa fi kaleessa daandii irra barbaadaa turre har'aa akka carraa waarii booda arganne jechuudha. Mana ishee deemuudhaan rakkina ishee gaafannee jirra. Baay'ee rakkina ulfaataa keessa jirti. Gariin atis namaas hojii tola ooltummaa hojjechaa kan jirru wanta dandeenyuun obboleettii kana har'a gargaareera jechuudha. Wanta isheen yeroodhaaf itti fayyadamtu. Obboleettiin kun waraqaa eenyummaa waan hin qabneef akkaawuntii baasuu yaallee turre garuu waraqaa eenyummaa malee akkaawuntii baasuun hin danda'amu. Akkaawuntii gargaarsaa armaan gaditti argitaniin obboleettii kana gargaaruu dandeessu. Sheer gochuudhaan namoota hundumaa biraan ka'aa galatooma. Gooftaan koo sana eebbisu ishee eebbifamaa guddaa galatooma. Waan kana naa gootaniif olii isiniif galmaa'u. Inni dhufee darbu kun hin darbaa. Manni galgalaa sun hin darbu. Inni olii gubbaan isinii galmaa'u. Ani waan isinii godhuun qabu inni isiniif galmeessachuu oolu. Guddaa galatoomaa waliin karan namoo isiniin galateeffadha. Anoo garaattuu yaanne nama ta'u koo. Gara gubbataan arge kunoo miila kooyi. Ijaan guchifte ka Yesuus ulfaadhu galata koo fudhadhu. Anoo garaattuu yaanne nama ta'u kooyi. Gara gubbataan arge kunoo miila kooyi. Ijaan guchifte ka Yesuus ulfaadhu galata koo fudhadhu. Seenaa gosa moofa'e na bareechite. Hinduuta sanaan jedhe lafa laachifte. Maaloo maal jedhaa dinni kan kana ilaalu maqaan kee naaf caalu. Gosa moofa'e na bareechite. Hinduuta sanaan jedhe lafa laalchifte. Maaloo maal jedhaa dinni kan kana ilaalu maqaan kee naaf caalu. Anoo garaattuu yaanne nama ta'u kooyi. Gara gubbataan arge kunoo miila kooyi. Ijaan guchifte ka Yesuus ulfaadhu galata koo fudhadhu. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan haaraa isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa. Situnaaf dhufee Yesuus gara kooyi. Situnaaf dhufee Yesuus gara kooyi. Anaaf dhiikoo kutatee ofirraa gattaa'e. Utuumaan boo'u ansiif jiraanaan jettee anarraan baate. Miimmaan koo anarraatte. Yommuun abbaa baraanis gatame. Yommuun firaaf lammiinis jibbame. Situnaaf dhufee Yesuus gara kooyi. Situnaaf dhufee Yesuus gara kooyi.
Obboleessi haadha kana riikardi gootee tiiktaakii irratti gadhiiste hojii gaarii hojjette waaqayyo guddaa si eebbisu jechuun jaalladha. Ergaan asiif qabu immoo adaraa kee haadha kanaaf akkaawuntii baniitii poost godhii fi namoonni gargaaranii achi koo qabdi. Ijoollee lama baattee karaatti baattee kadhachaa jirti. Rakkina kana keessa teessee isayyuu faarfannaa faarfatti. Baay'een gadde viidiyoo ishee ilaale kanaaf akka gargaaramtu godhi. Namoonni itti dhiyeenyan ishee beektanuu jiraattan adaraa keessanitti dhiyaadhatii gargaara lafa sanii kaasa. Ergaa koo kana immoo sheer godhaa koppii liinkii gochuudhaan namoota biraan naa ga'a. Obboleessi kun karaa keessana dubbisi yoo ergaan kun si bira ga'a ta'e baay'ee gargaarree achi kaasuu qabna. Ulfaadhaa ayyaana isin baay'atu.